boca osoo hin taane sagalee misraachooti. Halkan sodaachisaa saniin mo'amanii iddoo ciisanitti kan hafan osoo lakkoofne hammam ta'u laata? Guyyaan kun itti gabaabbattee osoo booriin arga jedhanii kan abdiin bishaan jalaa taate baay'eedha. Kanaaf anis sagaleen simbirroo ganamaa waca miti misraachoodha kan hin jedheef. Guyyaa misraachoo kana kan argan warreen carrooman qofa. Egaa sagalee misraachoo kana haadha manaa isaa waliin qooddachuuf warreen carrooman keessaa tokko Beekaadha. Beekaan haadha manaa bareedduu qaba. Siifan jedhamti. Waa'ee bareedina ishee tokkoon haasa'uuf yeroo nuun hanga'u. Kanaaf baay'ee bareeddi jedhee yoom bira darbe kan itti xiqqaatu yoo ta'e malee ittiin baay'atu. Beekaan Addaam, Siifan immoo Hewaan ta'uun qaama tokko erga ta'anii reefu waggaa guutu. Inni ishee kunuunsata, isheen isa ni mararsiifatti. Jaalalli isaan walii qaban ana isa nama ta'e miti hafti lafaayyuu ragaa ni ba'uuf. Inni ishee malee, isheen immoo isa malee daqiiqaa muraasaaf iyyuu wal malee waan jiraatan hin fakkaatu. Haa ta'u malee egaa jiraachuuf nyaachuun dirqama uumamaati. Nyaachuuf immoo hojiin barbaachisaadha. Waaqnis hojjedhuutii gatii dafqa kee nyaadhu jedheera mitiiree. Kan hin dafqine nyaatiin kan jedhesisuma. Beekaan nama hojiiti. Hojiis baay'ee jaallata. Hojii isaas jaalalaan hojjeta. Hojiin kunuunsa barbaaddi. Kan seeraan kunuunsa qabeef gammachuu laatti. Namni Waaqayyoo qabaa waan hundaa beeka kan jedhameefis kanaafi. Wanti hunduu qabaa barbaada. Sanyii facaaste itti aramtee yoo kunuunsa barbaachisaa gooteef firiin ati argattu guddaadha. Ingirdaada facaasanii xaafiin hammadhaan hin jiru. Waanuma kaleessa facaasnetu warra immoo biqilee agarra. Facaastee isa facaaste hammachuun immoo dirqama uumamaati. Jaallattus jibbitus isa facaaste hammachuun hin ooluutii isa facaastu ilaalaa facaase boora akka hammannaa irratti sin dhimneef. Sammuun hojii hojjechaa oolee nyaataan humnooma. Yeroo laaqanaas geessetti. Beekaa fi Siifan immoo qaama tokko akkamiin gargar ba'anii maddi garaagaraatti dhiyaatan ree. Kanaaf Siifanis bareeddee abbaa manaa ishee simboo qabeessa waliin laaqana nyaachuuf kan waajjira isaatti argamteef. Karaa irra gaafa waliin deeman inni ishee malee isheen immoo isa malee waan biraa hin ilaalan. Nama bitaa fi mirga isaaniin darbuuf garuu safuu. Osoo mormii isaanii digirii 360 naanna'eefiitti tola. Kan jarreen kanaa immoo adda. Ofii ilaalamaa mucaa dhorkuu. Fuula isaanii irraa gammachuutu mul'ata. Jaalala dhugaan siif qaban gurra ishee coomsa. Takka rifeensa mataa ishee qaba. Takka immoo harka ishee dhungata. Ani dhugaa sin jaalladha ittiin jedha. Akka jaalala afaaniin dubbannuuf jaalalli osoo akkas ta'ee silaa yoo naamaatis kan ganama lubni eebbisee wal fuusisee galgalli tokko isaan hin darbin. Kun kan koot, kun kan isheet. Akkuma eebbistanii wal fuusistan eebbisaa gargar nu baasa in jedhan ture. Jaalala fixeensa kan ganama mul'atee galgala badu. Warreen kun hiriyoota. Jaalalli isaanii kan daangaa ce'e miti. Dhiirri durbaaf abbaa manaa malee, durbis dhiiraaf haadha manaa malee hin taatu eenyutu jedhee. Dhugaadha. Hiriyaa gaariis waliif ta'uu danda'u. Kan dubbiin dabe erga Beekaa fi Siifan ol seenaniiti. Inni sin jaalladha, ani siin du'a, si malee jireenya koo duwwaadha jechaa ture. Amma Hewaan haaraa argee bareedinni kan ishee isa bira ta'aa jirtu irraa kan reef dhuftee ol seentutti mul'ate. Kan isa cinaa teessurra kan halaalaa, kan fuuldura isaa jirturra ishee duuba isaa jirtu. Kun dhuguma amma jaalalaayi yoo dhukkubate malee. Namni hundis immoo tokko jechuun rakkisaadha. Kan waan argan ajaa'ibsiifatanii dinqisiifannaa isaanii ibsatanis immoo jiru.
darbanii ji'ootaa, ji'oonnis darbanii waggoota ta'uun beekaaf siifan erga qaama tokko ta'anii waggoonni 2 darbaniiru. Siifan ishee waggaa 2 dura turte miti. Bareedinni ishee sun jalaa badeera. Wanti isheen itti boontu tokkoyyuu hin jiru. Fuulli ishee ijaan waan tolu miti. Kana kan boqonnaa ishee dhoowwe. Fuula abbaa manaa ishee dura dhaabbachuun saalfiitti ta'eera. Akka durii maaddii tokko irratti nyaachuu miti. Ol jettee fuula isaa laaluuyyuu qaaneffatteetti.